guddate motora kana malee wanni ittiin socho'an hin jiru amma baajaajii akka magaalota gurguddaatti baajaajii jechuun ni danda'ama biyya kanarratti. Balaa tasaa gaafa dhufe balaa tasaa hin qaba namni du'e karaa. Jamaal Usmaan jedhama. Sila akka keenyatti akka biyyaattis jechuudha. Motoraan karaa kana ni dalaganna karaas hin qabnu. So karaa san adagaa nurraa hin qabneessa waan ta'eef taappeellee karaan keenya hin qabu. Kanneen osoo mootummaan nuuf fooyyessee baay'ee yaadanna garuu. Kan aanaa kana keessatti baay'inaan mul'atu motorota karaa seeraan alaatiin karaa kontirbaandiitiin asiin mooyyaleerraan gara aanaa keenyaa galanidha. Baay'inni isaanii immoo walitti deebisnee daataa isaanii yoo laallu taate naannoo motorota 1000 oliiti aanaa keenya keessa kan jiran akka waliigalaatitti jechuudha. Motoronni seeraan alaa kunniin baay'inaan aanaa kana keessatti bitatee kan jiru dargaggeessa. Dargaggeessi kun dargaggeessa hojii dhaabaadha. Sababa hanqina geejjibaatiin gandoota hunda keessatti deemanii tajaajila kennuudhaaf kan qophaa'an jechuudha. Motorri isaan tajaajilaaf dhiyeessan kun seera qabeessa miti. Kontirbaandii mataan isaa libireen qabu, dikiraarsiyoon qabu, heeyyaman qabanis haalli to'annaas baay'ee rakkisaadha. To'ataa tiraafikiis hin dhaabbatan yeroo baay'ee waan garaagaraa fe'an meeshaa seeraan alaa isaan akkaataatti fe'anii geejjibaaf tajaajilaaf dhiyeessan waan seeraan ala waan ta'aniif hin dhaabbatan bitaman to'annaadhaaf illee mijaa baay'ee rakkisaadha. Mucoca gisee mucoon jiru gisee roobaa yookiin ammoo tasa balaa tasaa wayita deeman wal eeggatanii bahuu dhabu sanirraallee irra ka'uu danda'a. Bajiga walitti bu'anii barbaree gara barbaree kanarratti haga nama 3 fixxe walitti buuteeti bicciti. Miidhaan qaamaa baay'atee miidhaan qaamaa abbaa konkolaachisaa irra illee gaha namoota isaan motora tana konkolaachisan irra illee gaha yaabbatu irra illee gaha garuu sochiin akka jireenyaatti toon ittiin jiraatan biyya kanarratti isiidha. Makiinaan biyyoota tana waan hin jirreef daandiin hin jiru wanni gisee hunda isiin ittiin tajaajilaman akka wanni tokkotti isimaayyuu. Gabatee hin qabanii motoronni kunniin lammaffaa qaama sadaffaa hin qabanii sadaffaa abbaa qabeenyummaa hin qabanii hayyama konkolaachisaa hin qabanii. Kanaaf motoronni kunniin akka waliigalaatitti seera sila abbaa taayitaa geejjibaa ulaagaalee abbaan taayitaa geejjibaa konkolaataa tokko yookiin motorri tokko ittiin socho'uudhaaf guuttachuu qabu kan hin guuttanne ta'uu isaa kun immoo sochii keenya keessatti to'annaa keenya keessatti baay'ee dhiibbaa nutti ta'aa kan jiruu fi chaalenjii nutti ta'aa kan jiru ta'uu isaa karaa kanaan hubatamuu qaba. Balaan ni jira. Balaan ka'umsi isaa balaan kan inni nu mudateen karaatu xuruu miti. Karaan biyya keenyaaf akkataadha waan ta'eef karaan kun yoo hin tolin namni yaa'u akkuma rabbi baasetti galaa jira malee haala karaatiin sila guyyaarraa iyyuu namni hin galu garuu baay'ee wanni nu dhibee amma baay'ee kanatti jiru karaa moomaa. Balaan waggaa sadaffaa kana moo afuraffaa kana motora lama wal gacha'uudha sababa karaatiin jechuudha. Sababa daandiitiin namni afur akkas namni du'e. Yeroo tokkotti barbaree haraa wayidha. Haalli isaanii to'annaadhaaf hordoffii yeroo yeroon ni taasifna. Miseensota tiraafikii kennallee hubannoos to'annaas waan adda addaatiin kan kennama ture ta'uu isaati yeroo bal'aati.